Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a kan jirru warshaa jaarraa Gidaajooti. Warshaan jaarraa Gidaajoo kan dhaabe Haji Muzammil Hussein Eebbooti. Jaarraa Gidaajoo jedhanii moggaasan. Jaarraa Gidaajoo jechaan Gidaajoo gosa isaaniiti. Jaarraan balbala isaaniiti. Maarree Sheekaa Roobeellee jaarraa Gidaajoodha. Gosti Sheekaa Roobeellee gosti isaanii jaarraadha. Balbalti isaanii Gidaajo. Namni ammootiin akkanaa kun jiraachuun barbaachisaa. Takka lama jedhanii biyya ofiitti jalqabanii har'a sadarkaa kana ga'anii jiran. Dalagaa tuffotoo osoo hin ta'in biyya ofiitti jalqabanii dalagachuun dalaganii eega'uun numa jira jechuu. Nama gaarii bira duniyaan gaarii jiraachuun waa tola jedhee Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam. Kanaafuu jaarraa Gidaajoon kan argamu magaalaa Roobee masjiida Zannuureenii gara kaabaatti argama. Maarree yoo barbaadan duqeetiin isaa duqeetii abbaa 10, abbaa 5, abbaa 25, abbaa 50, abbaa 100 jettanii eeloo jechuu dandeettan. Barbaadan ammoo chirchaaroodhaan, barbaadan ammoo jumlaadhaan. Yoo barbaadan makiinaan isinii geessan bakkuma jirtanitti, yoo barbaadan baajaajiin isinii geessan jechuu barbaada. Har'a ammootiin akkana barbaada jaarraa Gidaajoon. Kanaaf feeloo jedhaa silkii isaanii lachirra isinii kennaa. Obbo yookaan Haji Muzammil Hussein Eebboo jedhaa dawwalaati isin jedha. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.